lammiileen biyyattis angoonni mootummaas angoonni naannolees kana beekus hubachuudhaas kan qaban jechuudha. Akkuma guyyaa kaleessaa naannoo Tigraay irratti duuggaan sanyii raawwatamee lubbuu ilma namaatti salphiidhaan rashanaa turan san har'allee odoo xiyyiitiidhaan dhahanii nama ajjeesu hin jiru. Namni badii malee maal afajjifama jechuun osoma jiru odoo lubbuun keessa jiru obboloota isaanii ammoo kottaa laalaa dhaabbadhaati obboleeyyan keessan akka nuti itti dararaa jiru akka itti nu gubaa jiru akka itti nuti gartee gocha gara jabina dararaa lubbuu kanan jedhamne azaaba addunyaa kana taakiraa soontiin addunyaa kana kana fakkaataati ilaalaa jedhanii obboleeyyan isaanii haadha abbaa ilmaan maatii bakka tokkotti fidanii yaamanii walitti qabanii agarsiisaa lubbuu isaanii irratti akkasitti ilmi namaa taphatanii jechuudha. Ummata kana wajjin ummata nama nyaatu wajjin ummata lubbuu namaa lubbuu bineensaatii miti lubbuun bineensaa kabaja qabdii bara gadamsa tokko faayidaa fi bu'aa tokko malee dhajjeessitu bineensa bosonaa yoo qeerransallee ta'e gogaa irraa baafachuuf gogaan isaa waan si fayyaduuf qeerransa sana ajjeesuu malta. Leenca soo ta'e gogaa isaa gishee isaa san irraa baafachuuf ilkaan isaa kottee isaatii fi waan adda addaa irraa baafachuu yoo ta'e malee bineensi bosonaayyuu kabaja qaba miidhagina qaba tuuristii si fida. Garuu ilmi namaa yeroo jalqabaatiif biyya Itoophiyaa keessatti ilma namaa walitti qabanii ka jumlaadhaan rashanan ka jumlaadhaan guban bara Abiy Ahmed biyya Itoophiyaa bulchu keessa agarre jechuudha. Kanarraa maal hubanna ilmaan Oromoodha? Nuti kanarraa maal hubanna? Gocha guyyaa kaleessaa abbootiin isaanii harmaa fi harka nu ciran siidaa anolee calanqoo hanga himamee ol akka ta'e nuuf mirkaneessaa jechuudha. Hanga seenaadhaan hayyoonnummaan Oromoo nuuf himanii nuuf ibsan caala gochi isaanii gocha hammeenya gocha gara jabina gocha shukanneessa duguggaa sanyii fi yakka gurguddaa akka isaan amma dura raawwatan nuu mirkaneessa jechuudha. Gocha irrasaan ilmaan Oromoo irratti ilmaan Beenishaangul irratti ilmaan Tigraay irratti raawwachaa jiran adda baafnee ilaallu jechuudha. Seenaa kaleessa isaanii san daranuu nu mirkaneessa jechuudha. Jaarraa nuti keessa jiru jaarraa 21ffaa keessa. Jaarraa 21ffaa keessatti gochi akkanaa kun gocha akkaan balaaleffatamu gocha fudhatama hin qabne qaamni gocha kana godhe qaama mootummaa federaalaa irraa hayyama argatee hidhatee leenjii fudhatee bajata biyyattii gurguddaa ayyoo fi abbooteen irraa dirqii maallaqa qabanii guuran kataa jedhan daafaasini barreessan miliyoona 600 karaa saasan itti binna jedhan kagartee gubbaa adda addaati wal fixan san naannoon Amaaraa guuratee faannoo santu arra ilmaan Oromoodhaa gubaa jira lubbuudhaan. Maallaqa Adaanach Abeebee magaalaa Finfinnee irraa bajata meeqaatam naannoo Amaaraatti fandii gootu isaan misooma dhiisanii meeshaa waraanaatti hin bitachuu akkamitti babal'ifannaa lafaa gaggeessine jechuun leenjii garaagaraa fudhatanii ilmaan Oromoo fixaa jiran jechuudha. Maallaqa mootummaa federaalaa gibira akka gibira uummata irraa guuramuun lammiileen biyyattiidhaa ajjeefamaa jiran. Har'a namni viidiyoo sana agare. Har'a namni gocha akkasii agare. Kan shukannoofne, kan qalbiin isaan cabne, kan gartee xiqqoollee hadooddi hin qabne, kan dhiigni isaan danfine, kan xiiqii keessa seenne, kaka'ee hin falmanne, kaka'ee gartee obboleessa isaatiif sagalee hin taane dayyuusa. Sun ilma namaatii miti baay'ee. Har'a addunyaan biyyoota humna qabaniifuu sagalee ta'aa jiran. Nuti ammoo mootummoonni addunyaa isaa ta'aniiti miidiyaaleen biyyoota humna qaban yoo ofii ta'e malee nuuf sagalee nuun ta'an. Miidiyaan isaanii dhimma kennan gabaasu. Dhimma kennarraa dantaan qaban. Dantaan isaanii dantaa akka yuukureeffaa yeroo tuqamu. Dantaa siyaasa isaanii waan tuqamuuf addunyaan guutuun gurra kennitiif jechuudha. Akkuma warra Falastiin waggaa 70 ajjeefamaa boombiin itti roobaa jiru addunyaan gurra dhoogatte siis akkasumas dhooggatan jechuudha. Yoo ati kaatee falmattee kataatu taate malee. Har'a garuu gochi kun hundi maalirraa ka'ee ta'uu danda'e? Rakkoo maalirraati? Sammuu keessa dhufu gaafattanii jirtanii? Gochi akkanaa biyya san keessatti raawwatamuun
keessattuu sabni Oromoo akka sabatti tokkummaa qabaachuu danda'u dhabuu isaati. Wal dhaga'uu danda'u dhabuu qoqqoodamuu mataa fi miila addaan hiruutu kopha kophaa si nyaata jechuudha. Akkuma sangaa adii fi sangaa gurraacha waraabessi kopha kophatti nyaata jechuudha. Har'a akka sabatti waan tuffatamteef si ajjeesuun abboo dhala isinitti dhufa. Akka sabatti tuffatamteet har'a akka barbaadan si godhan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf odoo gochaan kun mootummaa naannoo Oromiyaa qaqee Oromoo irratti ta'e balaa akkamtu miidiyaa mootummaa ETV ejensi mootummaa miidiyaa Itoophiyaadha Prime Minister Officein Parlament biyyattiidha walitti qabamee booya taaziyaa taasisaa dhiiga boo Parlament biyyattiidha odoo lammiilee naannoo Amaaraa ka ta'an taate naannoo Oromiyaa keessatti ka gochi kun gaggeeffamu ta'e gocha sobaatiin gocha dharaatiin obboloota kenna qe'ee Wallaggaa yakkaan jiranii sobaan kijibaan yaa Oromoo Daani'el obboleessa kennan beekanii Daani'el Wandimmoo addababaayii Dambidolloo irratti ajjeefame ilma Oromooti. To'annoo caasaatikaa poolisii harka bulchiinsa magaalaa jara osoo jiru qaama mootummaa. Biyyi sun biyya seera tumatteen hin bulle biyya abbaan barbaade akka barbaadetti bulchu biyya ilmi namaa keessa jiraachuudhaaf wabii tokko hin qabne wabii hin qabdu biyya san keessa jiraachuudhaaf garantii hin qabdu. Yoo maqaa shaniitiin si yakkan odoo seera si dhiyeessuu hin jiru odoo si hidhanii si adabuu hin jiru odoo ragaa seera sassaabachuu hin jiru garuu kan miseensa shanees hin taane kan deeggaraas hin taane mormitoota jarmee siyaasaas haa ta'uuti qaama kamuu maqaa shaneetti dhoobuun itti maxxansuun Oromoo ajjeesaa reebaa hidhaa mana hidhaa keessaallee baasanii ajjeesan ka biyyaa baqatallee biyya ambaa keessatti nagayaan jiraachaa hin jiru. Amaanu'eel Wandimmoo addababaayii gubbatti suuraa Abiyyi Ahmed duratti rashaname. Gaafa rashanamu kana warroonni nafxanyaan yookaan mootinuu warroonni illiitiin Minilik kakaleessas harkaa fi manurra ciraa turan. Maal godhan? Suuraa Amaanu'eel Wandimmoo viidiyoo isaa fuudhanii goofandimii itti banatanii mallaqa itti guuraa turan. Nuti waan san riipoorti goonee jirra. Mallaqni sunoo harreessa jira. Mallaqa reeffakeetiin sassaabatan reeffallee si jalaatan atiin hin falmattu reeffakeetiin birrii sirraa guuratan reeffakee ammoo kiyya siin jedhan ufumaa si ejjetanii si fixanii ilmaanuma Oromoo viidiyoo waraabaa kunoo akkanatti kana gochaa jiranii siin jedhan. Kana hundaaf gocha kana hundaaf kan itti gaafatamu bulchiinsa biltsiginnaa kan Abiyyi Ahmedin durfamu akka ta'e sabni keenya ummanni keenya lammiin biyyattii sabaaf sablammoonni hubachuu qaban. Biyya san keessatti sabaaf sablammoonni wal dandeennee waan qabnu waliin qooddannee wal qixa mirga qabaannee qaayif qabeenya keenya irratti abbaa lafaa abbaa biyyaa taanee hiree mataa ofiif murteeffachuu ofiin of bulchuu fayyadamnee jiraanna. Yeroo namni jedhu gocha akkanaa kana sirratti raawwatan ummata kana wajjin biyya takka keessa jiraachuun ni danda'ama. Sammuu keessan gaafii of gaafattanii jechuudha. Ilmi namaa akkamitti ilma namaa diqqollee naasuu tokko malee gocha gara jabina osoo akka abadan odoo hidhuu hin danda'amu. Odoo seera to'annoo jala oolchuu hin danda'amu. Gocha kana hundarra raawwatan. Garuu kana yeroo jennu kan viidiyoo nuti agarre har'a Oromiyaa keessatti godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti har'a namoonni isaan akkasitti abaddaan guban namoota 5 ta'uu malan ka viidiyoon gadi hin bahin ilmaan Oromoo Walloo jumlaadhaan gubaa jiran miidhaa qaamaa ciccimaa irraan gahaa jiran qabeenya isaanii jara barbadeessaa jiran seenaa fi duudhaa aadaa isaanii achi balleessuudhaaf akka hojjechaa jiran qaamni faannoodhaan ijaarame ni dubbata. Paartiin Abin kan eeggadda muummicha ministeera wajjin paarlaamaa gamtaa Awurooppaa akka Afrikaatti dhufa wajjin ni dubbatan himanii jiran. Akkaataatti Oromoo kana doomina godhanii naannoo isaa irraa balleessuu danda'an. Akkaataatti lafa babbal'ifatan.
seeraa fi tarsiimoo kaawwatanii deeman. Kunoo obboleeyyan keessa akkana gochaa jirra hin agartanii miti qa'ee kanarraa buqqaatee Oromiyaatti galuu qabda hoos hin jedhan maaltu si akkam goota situationii ati qabdu maali qa'ee san gadhiiftee taruu qofa jechuudha. Odoo kana ijaansi agarsiisan borillaatiin akkas ta'a haga ta'uu jettee harka marattee teetteedha qa'ee sanirraa gadhiiftee fi deemtaa jechuudha. Warri waraariin warri ammoo safaariin dhufee qa'ee keessan irratti qubachuun eenyummaa akkasii balleessaa deemanii jechuudha. Kana baay'isa wayi milishaan faannoo naannoo Amaaraa qofa osoo hin taane mootummaan federaalaa gocha kana istiillaa raawwachaa jira. Guyyaa kaleessaa Gindabarat irratti magaalaa Gindabaratitti ilmaa fi abbaa maqaa shaneetiin rashanan maaltu addaan jira osoo to'achuu danda'an jarri kun miseensa shaneetii miti deeggartoota shanillee miti. Abbootiin gadaa Oromoo Karrayyuu jilbiinfachiifamanii gara jabinaan sammuu surrirra dhahamanii kan jumlaan ajjeese qaama mootummaan isa amanee jira. Human Rights Itoophiyaa yookaan falmaan mirga namaa mootummaan dhaabbate sunu qoratee mirkaneeffatee gocha abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu irra raawwatame akka qaamni mootummaa raawwate ragaa ba'ee mootummaan isa amanee jechuudha. Akkamitti addaan baafta jechuudha. Kanaaf biltsiginnaa fi faannoo ija takkaan ilaalaa gargar baastanii hin laalinaa kasiniin jennuuf kanaaf jechuudha. Ilmaan Oromoo meeqaata midhaa keessaa baasanii rashanaa jira viidiyoo argitanii kittan Boorana keessatti Gujii keessatti Wallagga keessatti Jimma keessatti ijoollee xixiqqoo manadhaa keessaa baasanii ijoollee waggaa 14-15 rashanaan jiranii hin agarree. Waan har'allee agartan kana borni irraanfattan akkas ta'uu hin qabdan akkas ta'uu hin qabnu kana yeroo isiniin jedhu sababa isiniif jedheef qaba. Hacaaluun maal jedhe yaa waa irraanfachuu yaa nuyi maaliif waa irraanfachuu baay'isna jechuu abiyyi kana si beekee shoorti miimooriidhaatiin isin jedhe waan kaleessaa yaadattu. Kanaaf shoorti miimoorii waan ta'aniif kabarbaddan irraa kutaa kaan akka feetan godhaa deemaa hin irraanfatanii dabar. Torbaan tokko yoo isinitti tasakka'e yookaan ammoo isinitti milkooftan jidduun dhaabdanii cacataa kana achi boodallee dagachiisaa shoorti miimoorii waan ta'aniif kanaaf biyyi paarlaamaa gubbaa ta'e miidiyaa gubbaa. Kanaaf Oromoon akka sabatti salphina hamaa keessa jira. Salphina jabaa keessa jira. Ummanni keenya sabni keenya lammiin keenya kan biyya keessaa fi kan biyya alaa akkuma bara 2014, 15, 16, 17 hanga 18tti tokkummaa qabaannee qabnu san akka sabatti akka jaarmee siyaasaatti jechaa jiru akka ummatatti akka hawaasatti yoo tokkummaa keenya san ka deebifannee falmannu taate malee boris iftaanis boochi siraan dhaabbatu imamoota jidduun boqotta imboota jidduun boqotta hafuura baafachuu hin dandeettu jechuudha. Ummanni kun ummata yakka gurguddaa raawwate viidiyoo isaanii mootummoonni addunyaa yoo garan dhugaa dubbachuuf namni lammii biyya fedhe yoo kan agare waan akkanaa kana laaluufu viidiyoo san xumuruu dadhaban argee obboloosa keessan akkatti dararaa jirru koottaati ilaalaa yeroo isaan jedhanii gaazatti roobsanii nama lubbuun keessa jiru akkasitti guban faannoo kanaaf har'a bajanni magaalaa Finfinnee irraa gadhiifamaaf faannoo kanaaf Abiyyi Shimallis Abdiisaa miliyoona 100 kenne faannoo ilmaan Oromoo akkanatti dararaa jiru kanaaf oppiidiyoon naannoo Oromiyaadhaa birrii miliyoona 25-50 qooddiif jechuudha. Maallaqa Oromiyaa kennitu saniin fixan jarrilee fixaa waan jiraniif jechuudha. Ka Oromiyaa keessa jiru piippii bilchiginaa naannoo Oromiyaa fixaa jirti. Ka Oromiyaa ala jiru akkana darramee jiraata. Ka biyyarraa baqatee biyya abbaa baqaa jirullee darramee jiraata. Eessa haadha innu akka maataanu falli kenna maali? Ka
kabaja dur qabnu dhabnee bara. Homaan fidan jedhaniitii bara. Homa takka fiduu hin danda'anii. Bincaaccoo handi saammantu nuu laqqannu jedhanii Hacaaluu ajjeesan. Miidiyaa Oromoo cuban. Mini maamatuun hayyoota Oromoo hidhan silaalanii bara. Hacaaluu hidhanii guyya mala miijitee teettee na dabatte. Hayyoota kee hoggantoota kan hidhanii torbaan lamaa sadii kan caaccatee hin callistee. Miidiyaa kee cufan guyyaa lama torbaan sadii shoorti miimoorii daga. Shoorti miimoorii waan taataniif ችግር የለውም. qorannoo hamaa qorannoo cimaa isinirra geggeessanii Oromoon amala akkam qaba ummata akkamii nyaatanii dhuganii sitti gabbaan jechuudha. Ummata xiiqii keessa hin xiiqeffanne mirga isaan falmanne obboleessa ajjeefamaa jiruuf maddaa keessa darramaa jiruuf du'aa jiruuf sagaleen taane maal jechuudha kun? Mee deebi'aati wal gaafadhaa. Baay'inni rakkoodha jedhe dhugatti Hacaaluu dhugaa. Ummanni Tigraay ummanni miliyoona 3-4 qe'ee isarratti abadan kabajamee mataa ol qabatee jiraata. Baay'inaa miti. Tokkummaa qabaannaan baay'inni rakkoodha jedha Hacaaluu dhugaasaati. Baay'inni qabaachuun kenna diinni akka barbaadetti akka addaan nu qoqqooduuf akka barbaadetti akka nu oofatuuf akka barbaadetti lugaama nu godhatee gara barbaadetti akka nu harkisuuf ka quuqama boleessa isaati hin qabne kaadhocha kana argite harma muraa seenaa naannolee sirriitti hin barroofne iyyuu akkana jechaa jiraadha. Seenaa naannolee ka amma Abiyyi kijibaa siin jedhe bara seenaa Abiyyi Ahmad seenaa naannolee sobaa siin jedha bara. Seenaa naannolee turre hamaa moo gocha har'a isaan raawwatan jaarraa 21 keessatti kamtu hamaa? Seenaa naannolee irra deebi'ame qoratame riisarchiin irra dalagame seenaa suuf ammallee Profeesar Mahammad Hassanii fi Profeesaroonni Oromoo irra deebi'anii waan fooyya'uu qabu fooyyessuu qaban. Seenaa isaan irra hojjetanirraa yoo dhaabbattee ilaalte kakaleessaa akkam ture jettee tilmaamuu fi dubbachuu fi himuun nama hin rakkisu jechuudha. Mootummaan Abiyyi mootummaan Biltsiginnaa akka ta'een mootummaa yakka waraana gurguddaa raawwate mootummaa lammiilee biyyattii waraana biyya biraatiin gudeechise duuggaa sanyii sarbamiinsa mirga dhala namaa raawwate saamicha irratti bobbaasee industirii biyyattiidha qullaa goosisee meeshaalee hambaa biyyattiidha zarafsiise mootummaan kun. Mootummaa birmadummaa biyyattii gaafii keessa galchee dantaa isaatii miti agartee soo kiyyattu qominii fi paarkiin andinnati jedhee mootummaa jiraatu. Mootummaa qaala'iinsi jireenyaa yeroo biyyattii keessatti dabalu Lukaandaa Finfinnee fakkeenya fudhatu. Paarlaamaa keessa taa'e. Itoophiyaa jechuun Finfinneedhaan kaa jira jechuun Finfinneen isaaf Itoophiyaa. Dantaa isaatii miti. Gammoojjiin Baalee beelee, ka Booranaa beelee, gammoojjiin Harargee, uummanni Wallaggaa har'a faannoodhaan dhumaa jiru. Laala obboloota kenna Wallaggaa dhugaa isinitti himaa miti. Har'a gochaa kana laala. Kun viidiyoon kun akka tasaa dhabe kakkanaa kana 100,000 jira. Obboloota kenna Wallaggaa irratti gochaa raawwatamaa jiru quba qabdanii. Shimallis Abdiisaa miliyoona 100 takka inni achi kennu asiin ilmaan Oromoo fixxiitii bitte. Yaa Oromoo. Eessuma dhaqna maal haa taanu akkam taana akka taanuu dhabnee bara. Anamma dhaamsi tokko isin dhaammadha. Dhaamsi kiyya maalidha? Shoortii miimoorii Abiyyi isiniin jedhe san keessaa ba'a. Waalleen irraanfatina. Diinni ni irraanfatu bara. Ati maal irraanfatta? Inni har'a ibiddatti otoo si darbu yeroo si gubu maal siin jechaa si gube? Ibidda si darbe. Akkana nu gochaa turtan osoo ati hin godhin sobaan kijiba sirra kaanii akkana na gochaa turte siin jedhe gocha gara jabinaa sirratti raawwataan jiru. Kana faalloo qofa osoo hin taane mootummaan federaalaa
mootummaan naannoollee gocha Oromiyaa fi Oromoo irratti raawwachaa jirudha. Gochi kun gocha Oromummaa Oromiyaa fi sabboonummaa balleessuti. Duula bifa qindaawaa ta'een mootummaan naannoo maqaa shaneetiin ilmaan Oromoo bakka hundatti abbaa wajjin maatii guutuu rashanaa, abbootii gadaa Oromoo jumlaa rashanaa, ajjechaa jumlaa duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiran. Kana kan mootummaan amanu. Kana mootummaanuu sirriitti amanee jira. Har'aaf mo'achi asiin haga yoo akkana nu fixanii lafarraa nu balleessuu danda'an nu dhabamsiisuu hin dandeettanii nu fixina. Biyyi mootummaa qabdii biyyi seerri keessa jiru keessa jirra jechuun rakkoodha. Abadan soba. Amma waa'ee seeraatii fi waa'ee mootummaa yoo osoo hin ta'in ummata foon namaa nyaatu wajjin ummata nama gubee sirratti dhiichisu wajjin reeffa keetii irratti reeffa miskiinaa reeffa yataamaa abbaan tokko har'a kan mana isaa yoona ilmaan jaha ilmaan torba qabu kan lubbuun ilma jaha yookaan ilma torba isa irratti rarraatee jirtu responsibility maatii sanii fudhatee jiru har'a daara godhanii gubanii jechuudha. Carraan ilmaan kanaa hoo maal ta'a jettanii yaaddanii jirtanii? Carraan maatii isaa hoo maal ta'a jettanii yaaddanii jirtanii? Oromiyaan akka ta'e mootummaan qabu zimbal afa yaazinaa qucbal jedhan faannoon san caala maaltu jira? Har'a ammoo isaan sobaan walgahii koora teenna jedhanii koora sobaa taa'an jechuudha. Asii lubbuu nama abbaa, asii namatu jumlaan ibiddaan gubama, asii namatu jumlaan ajjeefama, koora sobaa ta'anii jechuudha. Achirratti ambaasaadara Turkii imbaasii tokko kadhatanii deemanii miilarra jiganii sii fidanii walitti dhufeenyi keenya akkanaa maara siyaasa polotika injiraasaa namni jalqaba biyya bulchu tokko nageenya lammiilee biyyattiidhaa mirkaneessuu nageenya waaraa buusuu buqqa'iinsaa fi lolli takka akka gaafa abiyyi aangoo qabate Itoophiyaa keessatti takka akka jaarraa kanaan jiru abadan agarreellee hin beenu jechuudha. Nugustichi torbaffaan eega shuumame as gochoota gurguddootu biyya san keessatti raawwachaa jira jechuudha. Gocha silaa har'a ilmaan Oromoollee biyyiti sunillee qabsoofte saniif firii isaa bu'aa isaa arguudhaaf hafuura baafatanii haati ilmaan isii kaleessa qabsoo kaleessa irra dhabdellee hafuura baafattee diqqollee ta'u seeqattee dadhaba bilisummaallee ta'u argitee nagaan jiraachuu ture kaayoon isii fedhiin isii. Kaayoo fi fedhiin ilma isiillee sanuma ture. Garuu har'a qabsoo ilmaan miskiinan irratti qabsoo sabaa qabsoo uummata irratti diinni abbaatti ta'ee alagaan abbaatti ta'ee har'a kakaleessaa seenaan kaleessaa nagaya odoon jedhin har'a kana raawwataa jechuudha. Odoo gochaan kun laalame burraayuu irratti gochaa ta'e laala siyaasa biyya faan hojjetan garuu maqaa Oromootu bade. Shaashammanna irratti guyyaa Jawaar dhufe yaadadhaa. Waan ta'e gaagaataa miidiyaa biyyattii ardii sochoosisan ofii isaaniitti godhanii gocha akkasii Oromoo irratti yeroo maxxansan pirooppagandaa ETV, YouTube, Maarree, FM miidiyaaleen biyyattii guutuun girgirii buusaa jechuudha. Har'a waan kanarraa miidiyaan biyyattiidhaa miidiyaa kamtu irraa dubbachaa jira. Uummanni kun nu malee eenyu qaba. Yoo nuti isaanii sagalee hin taane, yoo nuti dhugaa keenya kana falmanne, yoo nuti haqa keenya kana falmanne, yoo nuti dhugaa fi haqa qabnu kan addunyaatti hin dhageessifanne, eenyutu nu dubbata, eenyu sii dubbata, eenyu sii falma. Wanni Oromoo, wanni bara kanaa, wanni jaarraa kanaa waan baay'ee tokko nama rakkisu, waan baay'ee tokko nama yaachisu, biyya hafuura takka keessatti baafachuu hin dandeenye. Biyya har'a qabsaa gameessa Oromoo Jaaldaawud Ibsaa hidhaa dhaabbataa hiitee agarraa irra ta'aa jirtu. Biyya hanga har'aa hidhamtoota siyaasaa Oromoo meeqa jumlaadhaan hiitee irra ta'aa jirtu. Yaala dhoogitee dhukkubsatanii biyya alaas haa ta'u biyya keessattis haa ta'u bakka kamittuu daraa gara dhoo maal balleessine abaarsa qabnamu maal balleessine uummanni Oromoo miskiina qabeenyu maaluma balleessinee rakkoo kana gahu kan nurratti akka wanni nuti dhaate halkanii fi guyyaa galgalaa ganama
boonnuuf maaltu nu bochisa? Namni dhugaa dubbachuuf har'a ibidde san arge odoo maatii kee keessaa ta'e odoo obboleessa kee obboleettii ta'e taate odoo eessuma kee adaadaa ta'e abaabayyuu kee akaakayyuu kee ta'e dhiiga boosa. Garuu ammas lammiilee nagaa irratti gochoota gara jabinaa akkasii raawwachuun yakka oliti. Rabbi birattis ilma namaa birattis yakka gurguddaadha. Kana gochuu danda'aniif akkuma reefa isiniif himuuf yaaletti jechuudha. Tuffii si tuffatan irraati. ምንም ማምጣት አይችልም. ሾርት ሚሞሪ ነው. dhumati guyyaa lama miidiyaa irraa naasuuta guyyaa lama inni yita achi booda dagatte. Kana si qoratanii riisarchii sirra dalaganii akkamitti oromummaa balleessuu dandeenya cabsuu dandeenya ka jedhu irratti hojjetanii jechuudha. Bakka ummanni amma reeffa isaanii garsiisan maatiin sun qaya kana baadeemaa jedhanii dhumati ganama san yeroo achii gale meeshaa san guuratee sakkutaan Finfinnee Adaamaa si jira jechuudha. Ganaa karaa kadhattuu ta'e magaalaa keessa deema jechuudha. Odoo oorruu bal'oo achi qabu. Odoo lafaa fi qabeenya waaqni isaa kenne qabu. San hunda keessaa qullaa keessaa gala jechuudha. Kanandee biyyaa dheessee biyyaa ba'a. Biyyaan battillee kaba jedhama. Mootummaan isaas taa'ee maal jedhan? Lammii kiyya ta'uu yoo eenyummaa isaan beeku jedhan. Lammii kiyyaa miti jedhan. Hanga yoom akkanatti darramta? Hanga yoom akkanatti rakkatta? Hanga yoom akkanatti itti fufta? How long? Kanaaf gochaa har'a faannoon milishaan naannoo Amaaraa lammiilee nagaa irratti raawwatan san balaleeffachuuf dhufe gocha akkanaa seenaa keessattis agarreen beenu dhagenneen beenu seenaa addunyaatti jechuudha. Har'a gochi isaan raawwatan kun gocha abbootiin isaanii kaleessa ilmaan Oromoo Arsii, ilmaan Oromoo Shawaa, ilmaan Oromoo Harargee irratti raawwatan nu yaadachiisa jechuudha. Ka isaan har'a zamana teknooloojiin jiru kana godhan zamana barnootaa fi xiqqollee ta'u dammaqiinsi jirutti akkana garaa jabatan gaafa zamana dukkanaa abbootiin isaanii dammaqiinsa qabne ilmi namaa naatoo waliin qabne yoo akka tokko san kana caala gocha gurguddaa nurratti raawwatanii jiranii jechuudha. Seenaa kaleessaa abbootiin gochoota seenaa kaleessaa abbootiin isaanii raawwatan san nu dhugoomsa jechuudha. Kanarratti oppidiyoon foon jaja'ata malee bilisiginnaan bibbi tokko dhufee ka dubbatu hin jiru ilmaan Oromootiif. Abadan ilmaan Oromoo walloo firri keessan yoo jiraate tokko innis waraana bilisummaa Oromooti. Ammallee ilmaan Oromootti ka kafana godhu kan Oromoo fi Oromiyaa si kabachiisu waraana bilisummaa Oromooti. Abadan kana jala sararadhu. Maaliif yoo jettan si falmaa si qabsaa gocha akka har'aa kana akka sirratti hin deebineef siif qabsaa siif falmaa jira jechuudha. Kanaaf mootummaa kanarratti qabsaa'uun waajiba jechuudha. Keessaa fi alaan dippiloomaasiidhaan, siyaasaadhaan, dinagdeedhaan, hawaasummaadhaan waan dandeettanii, waan beektanii, muuxannoo qabdan hundaan akka nama dhuunfatti gahee mataa keenyaa baachuudha qabnaa jechuudha. Akka lammii Oromoo tokkotti, akka ilma Oromoo tokkotti hundi kenna gahee mataa ofii kennaa baachuudha qabnaa jechuudha. Ka barumsa baratte barumsa keetiin, ka dinagdee qabdu dinagdee keetiin mootummaa kana irratti dhiibbaa gurguddaa yoo ka goonu taate malee sirni kun iddaan buqqifamee sirni jijjiiramaa dhufu malee abadan gubachaatuma jiraata. Na amana wajjumaan jirraami gubachaatuma jiraataa jechuudha. Kanaaf mootummaa kun mootummaa paarkii bulchuu mootummaa paarkiiti. Mootummaa yoo qaala'insi jireenya dabala jedhan Lukaandaa magaalaa Finfinnee deemaa ilaalaa jiru. Odoo loon Oromoodhaa dhumu, odoo ra'een Oromoodhaa dhumtu, odoo gaalli beellanni manaatii fi beellanni bosonaa dhumaa jiru, gadamsi karkarroon booyyeen osoo dhumaa jiru. Odoo gartee sababa hongee uumamaatii fi namtolcheetiin bineensi bosonaa qabeenyi gurguddaa ta'e
ka turistii si harkisu har'a biyya hambatti dheessaa jira biyya ollatti dheessaa jira biiti qullaa ta'aa jirti jechuudha. Odoo har'a namni meeqa beelaan dhumaa jiru Boorana keessatti I think daataa dhiyootan argadeen qabeenyi biiliyoona loon Boorana keessatti dhumi qofti yoo mallaqatti kashallagan taate doolaara birri Itoophiyaa biiliyoona 7.5 mallaqa tabaatii miti beeka loon Boorana keessatti sababa hongee uumamaatii fi namtolcheetiin dhuman mallaqni sun mallaqa tabaatii mallaqa xiqqaadha kan mootummaatii miti beeka kan uummata miskiinati har'a ummanni kenna mallaqa agas godhu dhabee qabeenya agas godhu dhabee bodheessaa fidata mootummaan hatee fida bakka hateefuu zarafee fida dhimmi miskiinanii eessaa fida kana hunda osoo beeku paarlaamaa keessa taa'ee mannoota Lukaandaa deemaa laalaa siin jedha Lukaandaa magaalaa Finfinnee rakkoon hongee uumamaa hin jira osoo jedhee xiqqollee tokko bar namni biastababbilu ko xuru no gaariidha bara ije soo giddaan dhiqate akka beelli hin jirre akka rakkin